Banet. Gana. Gana. Nama sodaachisti waan sakkamii? Socho'uu jalqabee rakkoo. Eh? Socho'uu jalqabdee. Garuu dhiira moo durbaa taatu? Dhiira malee. Dhiira ji'a 3 baqa amma ji'a 3 fixeera miti. Yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadha amma ji'a 5faatti. Naanteen ulfaa'inatti fakkaata. Ruuziin akka jeelchise. Ulfaa'uun oolan ani of hin beeku malee ulfa tokko ulfaa'uun oolu baqa gammachuu manjiraa faana naf jenne ulfaa'eera natti fakkaata jara keenya. Egaa naafinis waggaa 2 ta'eera miti waggaa 2 waan darbee fi mucaan tokko garaa koo keessa jira. Inni waan naka jalseetani ruuzii. Bakka yeroo ulfa dhugaa waaqa sin jira yeroo ulfaayyu ruuziidha badii na godha ruuziin hojjedhadheeni. Ruuziin hojjedhadheeni shunkurtii kun shunkurtii sin habbaa tokkoon hojjettu inni kun shunkurtii adii fi shunkurtii diimaa walitti akkanatti qopheessee ruuziin kunootti ruuzii bishaanitti naqameera. Baay'ee ruuziin akkatti waddade biyya keenya wasuma kiiloon tokko gara birrii meeqadha jooko 200 meeqadha. Ani yerootti bitu ka 200 meeqa ruuziin baay'ee waddadeera. Na foon xinnoo tokko immoo asiin qabachuudha. Xinnoo tokkodha foon la yaa'u wanti dhumaa fi kun shunkurtii isa kukkuteera. Bakka wanti ni masana faqa yeroo dheeni. Xaamis akka waan foon qabu. Foon nannabe foon kiiloon tokko birrii 1500 dha sin. Jireenya jirra seetani foon ishii kanan argadhe firiijii keessaa kan duraaf ta'e achi immoo maalan fidee kunoo kaarotii immoo itti qopheeffadheetiin jira jechuudha. Kunoo as keessa jira. Saanis argartu miti shunkurtiin keessaa beewwati. Kaarotii kana qaba. Kaarotii kana bashareen foonitti kana faana itti nannaqadha jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ruuzii yeroo naafi ulfaasii ruuzii maraadhe gaa. Ruuzii yeroo deemee hoteela iddoo riistooraantii deemee ruuzii ajajadhu ruuzii ani barbaadu miti. Dhandhamni isaa miti. Ruuziin isaa miti. Dhugaa waaqaan isa duriin beeku kaabsaa biriyaanii magluuba kanan beeka akkuma isaa barbaade yeroo deemu no kan biraatti. Ila maraqii isaan hojjetanu maayirraa akka hojjetame hin beeku. Dhugaa waaqa garuu maalan godha deema nyaadhee galee amma garuu ofii kun hojjetadha. Bakka hojjetachuuf isin amma ruuzii sin jibbisiisaa ramti biddeen faa bittu miti xaalabdanii angaruu dhugaa waaqaan itoo biddeen kana na dhiisisanii ruuzii na nyaachisanii abeet akkattanna otoon jechuudha. Yeroo hundumaa biddeen kana dhiisee ruuzii hojjetadhe qallaaliin ruuzii nyaadhe biddeen dhiisee. Ruuzii baay'een jaalladha beekitaas. Nyaata hunda keessa nyaata biyya Arabaa keessa tokkoffaa irratti ruuziin jaalladha. Ruuzii akkattan jaalladhu kaabsaa fa'a. Bakka kaabsaan jiramti sirriitti irratti ruuzii hojjetame bareedu kan hin bukoofne bakka mirxii ta'e seeraan hojjetame fooniin dijaajaan miti lahaam kaabsaa madaamiin qallaalii baanamu waa miti qallaaliin hojjettu qulqulluu wayiti yeroo hojjettu nyaata. Anatu qopheessa fanatu kokkotaa fi anumatu eegaa fi baay'ee shumarraa bareera garuu hojjedhu naan jettee exactiin hojjedha jechuudha. Isa ani biddeen Itoophiyaa takka yaadeen beeku waggaa 4 biyya Arabaa kan hin ta'e biddeen kan jedhamu takka yeroo Itoophiyaa fu biddeen nyaachuu dadhabe. Dhuguma isin gaafa jalqabaa oluma na jedhe. Achi piizaa biyya Arabaa beektu gosa isaa akkatti mi'aawu bargariin sanuma kana alani biddeen Itoophiyaa maali kee xibsii qabaxarsa barbaadu ammayyuu utu akka biyya Arabaa sanatti ruuzii hojjechuu danda'eemo waan numa argadhe hojjedheemo abadan biddeen toshu biddeen hin barbaadu. Waa isin beekuu qabdan gaa ruuzii yeroo asitti hojjetannu imamoota biyyoota sanatti isaan ittiin hojjetanii argachuun baay'ee ulfaata. Qimamii biyya sanatti ittiin hojjetamu qimamii biyya Arabaa sana exactii itoo argatanii jechuudha. Baay'ee sinii dhufa ture ka xaamiin isaa garuu supermarkeetii tokko hin jira.
supermarketii ani itti arge garuu akkuma biyya Arabaa sanatti miti. Hundi hin jiru. Supermarketonni jijjiiru kan garuu kan iddoo kan warra Arabaa jechuudha. Iddoo sanaan argatama. Egaa wuddiidha egaa beektuudha. Kanaafuu ani immoo mana keessa qimamii mana keessatti naqaala. Qimamoota mana keessaa tokko itti naqaa jechuudha. Kan masa mana keessatti naqeen hojjedha. Duratti akkasumatti hojjedha. Akkasti shunkurtii koo bisheeffadhee jechuudha. Humaatti naqnee zayitii xinnoo tokko malee bishaatti godheemi bishaanitti kallasaa jechuudha. Hamman barbaadu. Bishaan immoo akkatti na jalaan baay'anne gaa. Bishaan xinnoo tokkotti godhee bakka. Kunoo kaarotii kiyyaa akkatti bashar godheetiin jira jechuudha. Kaarotii kiyyaa amma distii watti naqadhaa. Mirtii Itoophiyaati gaa kun. Assaraarii Itoophiyaati. Isa biyya keessan hin dhiisasin. Ruuzii hojjechuu wallaallee jettu gaa inni mana madaamee as hin jiru. Tusa achi asufee immoo jireenyi isaa tokko ta'e ka abbaate. Fooliin isaa hin jiru kan nyaata isaa hin biyas. Kaameraa harka tokkoon qabanii harka tokkoon hojjechuun garuu baay'ee tokko ulfaataan sinin jedha. Egaa kaameraa dhaamsee itti naquu kooti. Argitanii umaatti hin goone kalarii umaa utti hin goone gaa adiidhuma ishiitti garuu wantiniin kun maqaan isaa manni kaarotiin kun gara keellootti naa fida. Bifa bareedaa wayii godha jechuudha. Argitanii foon immoo foonitti silaa sanadha jechuudha. Isheen kun akkattiin bishaattee baatee jirti jechuudha. Garuu naa mi'eessiti foolii naan qayyartu dhandhama jechuudha. Naa qayyarte akka ajaa'iba. Distiin koo akkastiin jira jechuudha. Ittan naqadha. Kana caalaa yeroo inni danfuu amma inni danfuutti intini godheen ashaboofaatti goggodhee baqa. Egaa akkasti ruuzii kiyyaa bishaan ishee irraa calalee ammatti naquuf hin qopheessaa jira jechuudha. Argitanii miti. Na ruuziin isaa kan alaatidha. Kan keessaaf kan alaa hidhamee bitamaa ni kan alaan bitee inni kan keessaa dafee bukaasii tokko baay'ee fufurdaa tokko ta'a. Amma tokko suma alaa jedhamu wayya. Egaa kun immoo qimamii kiyyaadha. Qimameen irra keessatti itti naqee silaantinii ture egaa maqaan isaa maanni maraq dijaajii jedhamu sana jira garuu supermarketii wuddiidha maal gootu miti. Naan kinoriimaaf qimamii ishee kana irra keessatti naqee achi kun yeroo itti nannaqu kana fakkaata. Biifni isaallee kana fakkaata. Bifa isaan kana godhee kaarotiidha. Bifa isaa baay'ee naa bareeche. Yeroo ba'uun agartu ruuzicha. Yeroo inni irraa ba'u hin agartu. Asitti bishaan koo sirreeffadheera. Waandu amma naanni sirriitti bakka makunatti godhaan jira jechuudha. Xumureen ruuzii itti naqaa jira. Kalas argitanii ruuzii akkatti isheen bareedu maashaallah dha kootaati. Bifni isaallee akkatti bareedu bakka xirritti jedheetu luk alaal argite ruuziin sochoosamu baay'ee isinitti agarsiisuun akkas godhaara malee akkatti naa baxxaree ishee hojjete dhugaa waaqa teenkii madaameen nagama. Sheebii isheetu barsiise aleessaa baranna kana dhugaa waaqa galatoomii madaamee jechuudha. Kana hojii ajaa'ibaa kan damooza nuu kenniturra kan hojii nu barsiiste. Sin waan baay'eedha akkoo kan birrii nuu kenniturra kan gosa nyaataa nu barsiiste gosa qulqullinaa nu barsiiste akkatti bareedu argitanii ruuzii. Egaa dhuma gubbaatti akkanatti dhiyaatee jira jechuudha. Ruuziin akkasti dhiyaatee jirti dhugaa waaqa akkatti ni bareedu laala. Jiraallee baay'ee tokko kan inni jaallatu ruuzii nyaachuu jechuudha. Ispeeshaal akkamitti sii taa'ee akkanatti hojjettanaan jedha dhugaa hin dinqisiifata. Ani waan jedhu amma kana akkoo dhamoon si baraachisu ture haala akkoo si afeeruu hin danda'ate. Ruuzii kana wajjin maaf guggoochaa ol ture. Ruuzii utuma alaana affeerteewu muka akka ni barbaadu ta'uu dhiisuu danda'a tokko lammata immoo birriin isaa baay'ee guddii. Kun ikkoo fooliin isaa baay'ee si jeeqa. Haa ta'u garuu kuma koo hojjedhee bakka amma tokko nyaadheera. Sitti toleera?
Toluu baatus amma akka xinnoo ishee hojjedhee nyaadheera sila nama biraan nama hojjechuu qaba bara yeroo garaatti baatan fooliin isaa gaarii Na bira isaa finna sa humni keenya danda'u anaan si afeeraan sin jee. yeroo biraatti marsaa lammataatti na affeere Eh? marsaa lammataatti na affeere Deebisee koo si amaaruu dhabuu danda'a. Ulfi koo amma isa ufumoo akaayii si hawwisiisuu danda'a. Daabboo si hawwisiisuu danda'a. Wayii damma si hawwisiisuu danda'a. Ai kana Ulfi ordarii matasaa qaba. Akkati yaaddattu san taane akka ofiisaa yaadatti si ajajan. amma ulfi kun yoo kun hin taaneef ta'e inni hin dhiisu deebisee yaada kanaaf deebisee yoo yaadu kan biraa na affeere yookaan amma rakkoo qaba na affeere yeroo biriin isaa baay'ee dabar jira guddiidha. Akkami garuu dhirsa ofii ulfaanee dhirsa ofii bira yeroo ta'an akkam namatti tola? Akkam sitti tola? Ulfa ta'anii dhirsi namatti hin tolu garuu yeroo baay'ee nama aarsa malee. Akkam? Si mararuu amma yeroo si ulfeessee si bira ta'u? Na aarsa maal nama rara. Nama rarta naan immoo ulfeessee yeroo si bira ta'u. Yeroo na ulfeessitee si bira ta'u si marara. Baay'ee. Amma maal si godhu waan haaraa waan barbaadde fudhadhu. Oddoo bashannanaa nageessi. Innis nama hawwisiisaa? Eeka. Inni immoo nyaata waan dhugaba? Akkasumatti baqa sammuu kee riilaaksii godha. Ulfiif sammuu maaltu walitti fidee dhagiifte? Sammuu fakkeenyaaf sammuu kana miti kan waan hundumaa gara gajjallaatti geessu. Utuu sammuun kun nagaa ta'uu baate mucaan garaa keessaa akkamitti guddataa deema. Sammuun ulfaa'inaan jechuudha. Gana barumsa si barbaachisaa jechuudha. Sammuu kana miti maaliif namni akka hin aarree akka maaliin taane akka minaamin maaf jedhama akka hin boonye maaf jedhama. Wanta si barbaachisu waan si nyaachuu waan uffachuu barbaaddu malee waan bashannanaa maal baay'ee dadhabuun sirra hin jiru bara. Nama dadhabsiisa bakka bashannanaa kun fagoodha meellaan. Rakkoon qabu. Waliin deddeemee riilaaksii gochuun qaba nama yeroo garaatti baadhu kan. Laangaanoo Amma yeroon kun yeroo murtaa'aadha sanuu yeroo ji'a 3 baqa amma ji'a 3 fixeera miti. Yeroon kun yeroo baay'ee murteessaadha amma ji'a 5faatti. Mucaatu nama ta'e waan ta'eef nama ta'aa jira waan ta'eef. Atis keessa dabarsata laayifii. Si amma sitti dhagaane ko abbaa ijoollee 3 si godhuuf deemaa jira bara. Gammachuu guddaan itti dhagaama ulfeessa bira taa'u ko. Ulfeessa bira taa'u ko gammachuu guddaan itti dhagaama. Guddateera. Baanes. Ganaadha. Gana. Nama sodaachisti waan sakkamii? Socho'uu jalqabee rakkoo. Sosocho'uu jalqabdee. Garuu dhiira moo durbaa taatu? Dhiira malee. Dhiira wal faana danda'amoo? Anna. Gatiitti wal bira guuteetti deemti ijoolleen. Garuu waanuma waaqni keessa kaa'ee haa ta'u malee rakkoon qabu. Waan naan isaadha yaada akkasiin fudhachuudha. Garuu namni intarastii qabaa waan namni fedhu moo Maka intarastiin kun anumti waan qofaan kee tokko miti amma fakkeenyaaf waan dhiira hidhaati moo dubartii yeroo hedduu dandeessa. Argite waaqayyo moo beekaadha. nu araarsa. Ani inni fideen daanuu fudhannaa jechuudha. Amma gaa dadhabbii sanattan deebi'e. Ani immoo dadhabsiisuuttan deebi'e. Boo'icha sanatti lafaa ka'uu dadhabuu ciisuu dadhabuu hirriba hawuu yooma akka namaatti rafaa yooma seeraan taa'aa waasi jibbisiisuu isatti hin deebi'e. Ani immoo tan deebise.